kabajamtoota daawwattoota sagalee kitaabaa kun qophii seenaati. Har'a seenaa Jaallaggasaa Wagii kutaa sadaffaatiin gara keessanitti deebinee jirra. Hanga xumura qophii keenyaatti nu faana turaa affeerraa keenya. Jaallaggasaa Wagii goota tooftaa waraanaa keessatti gita hin qabne dachaan iccitii gola wayyaanii barbadeessaa kan ture qabsaa ummata Oromoo biratti jaalala guddaa qabudha. Waraanni wayyaanee yeroo hedduu kumaatamaan hidhatee fi xiyyaara illee lixa Oromiyaatti ergan waraana Jaalaggasaan salphatee hafa. Haalaa fi tooftaa adda addaan qabuu fi yeroo baay'ee yaalanii reeffa waraana isaanii konkolaataa isaaniitti fe'atanii wayyaaniin kan galan bara tokkoo fi lama miti. Mootummaan gita bittuu ilmaan Tigraay TPLF wayyaaniin yeroo adda addaa humna ishii kumaatamaan lakkaawaman meeshaa gurguddaa fi humna qilleensaa illee osoo hin hafiin duulaa fi sakattaa adda addaa yeroo itti zoonii dhihaa keessatti banaa turtetti waboo hoogganuun hooggansa cimaa kennu lolchiisaa humna diinaa dirree lolaa irratti kan qaanessee fi gootummaa waboo kan mirkaneessaa turedha. Jaalaggasaan bara qabsoosaa keessatti ummata nagaa karaa agarsiisuu, gorsuu fi jaalala adda addaa qabaachuufiidhaan beekama. Shira xaxxoota, hattuu, saamtuu fi wayyaanii ummata Oromoo irratti duguggaa sanyii taasistee rifannaa tokko malee irratti duula. Hattuu maqaa abaawootiin daldaltee ummata saamtu qabee erga reebeen booda leenjii gahaa hanga dhumaatti kenneefi obootti dabala. Mannii fi jireenyi isaa ummata lixa Wallaggaa fi bosona danuudha. Bosona keessatti bineensota waliin qixuma afaan walii dubbatu, wal hubatu, qabsoos waliin taasisu. Bineensonni kunneen akka weennii qamalee fa'i. Jaallaggasaa yeroo argan bosona keessatti itti fiigu. Innis qabee harka irra oofee waliin haasee gadi lakkisa. Iccitii sitti himata. Isaanis iccitii isaa galmaan gahuufi. Alaabaa abaa'oo eegee bineensotaa kanatti hidhee gaggeessa. Waraanni wayyaanee isa barbaacha gara bosona kanaa lixanii alaabicha eegee weennii fi qamalee irratti yoo argan Laggasaa arganni as jira jedhaniitu gammachuun of qopheessu. Kumaatamaan wal qindeessuun gama sanatti duulu. Laggasaan garuu iddoo biraa qubatee gocha isaanii kana hordofuun yeroo isaan naannawa tokkotti kuufamanii fi kiyyoon takka takkaan lafaa isaan guura hin mul'atu. Ijaanii Jaallaggasaa arguun baay'ee ulfaataadha. Yeroo kaan ammoo hawaasa keessa oola. Walgahiisi ummata waliin taa'a. Waraana wayyaanee isa qabuuf ergaman waliinis ni oola. Tooftaa garagaraa fayyadamee osoo isaan hin beekin waliin nyaatee dhuga fakkaatee argama. Waraanuma wayyaanee waa'ee isaa iyyaafachuu dhufan waliin haasaa oola. Qeesii, sheeka yookiin kadhattuu fakkaateeti jaruma waliin magaalaa oola. Meeshaa waraanaa yookiin kilaashii immoo uffata isaa jalatti dhoksaa ture. Waraana wayyaanee isa barbaacha dhufe eegee yeroo isaan mana
nyaataa seenan uffata guutuu sheeka fakkeessu uffachuun areeda isaa dheerichee cinaadhuma isaanii taa'ee nyaata ajajata. Humna waraanichi qabuu fi waan isaan mari'atan hunda erga addaan baasee booda miseensa waraana isaa bosona jiranitti telegiraamiin bilbilee hangana baay'atu jalaa guraa iddoo qabadhaa yookiin immoo yoo humni isaanii salphaa ta'e iddoo akkanaatti eegaan dhufaa jiru jedhee dhaamsa dabarsaaf. Miseensi waraanaa isaas haaluma inni jedhee hordofuun waraanni wayyaanee isaan barbaadaa ooltee bosona keessatti erga dadhabdeen booda yeroo isaan galan kallattii biroo irratti eeggachuun tana buute dhabamsiisu. Bara 1999 caamsaa keessa lixa Wallaggaatti Jaalaggasaanii waraana wayyaanii 6 mana nyaataa seenanii osoo isaanii nyaata nyaachaa jiran sheeka fakkaachuun mana seeni ofii isaafis nyaatee isaaniifis herreega keessummeessituutti kennee ba'e. Waraanni wayyaanii 6 erga nyaatan booda herreega cufuufi yoo jedhan inni keessummeessituutti waan himeef isheenis Jaalaggasaa wagii kan amma as taa'ee ba'e isiniif kaffaleeraa bar jetteeni. Waraanichi 6 utaalaa asiif achi dhaadachaa of nyaachaa akkamitti hanga kana mara nu tuffate nu bira taa'ee nu kaffalaa jedhanii fiigaa yoo gadi ba'an Jaalaggasaanii mana cinaatti koree iddoo waan qabatee jiruufi 6 isaanii lafaa guure. Akka carraa ta'e loltoonni wayyaanee du'an 6 fe'amanii yeroo hospitaala Minilik geeffaman obboleessi Jaalaggasaa Tolosaanii nama dhukkubsate biroo yaalchisuu fi hospitaala kana ture. Tolosaanii har'a namoota du'an 6 konkolaataa garagaraatti fe'anii yoo reeffa kabajaan hospitaalaa baasan suuta jedheen waardiyyaatti kee maalidha maaltu ajjeese jedhee gaafadhe jennaan waardiyyichi si deebise abaawtu lixa Wallaggaatti waraana mootummaa ajjeese Oonaggi Laggasaa wagii jedhamutu fixe naan jedhee naaf deebise jechuun hima. Tolosaa fi Jaalaggasaan garuu obboleewwan maarree obboleewwanii fi maatiin Jaalaggasaa kabajamtoota daawwattoota sagalee kitaaba seenaa Jaalaggasaa wagii kutaa 3ffaa qabannee dhiyaanne asirratti xumurra. Kutaa 4ffaa fi isa xumuraatiin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf turaa horaa bulaa.